kabajamtoota daawwattoota keenya kuni viidiyoo lammaffaatii kan mata duree addaa qabatee isin bira dhiyaatu. Mata dureen viidiyoo kanaa akkamitti jijjiiruu dandeessaa jiruu tanteeja. Jiruu tanarratti yeroo muraasa qabda, amata muraasa qabda, baatii muraasa qabda, guyyaalee muraasa qabda, sa'aatiilee muraasa qabda, daqiiqaalee muraasa qabda. Jecha takkaatu jira ka jedhu maraataan isaa ka bu'aa addaa barbaadu tooftaa yookaan maluma duraan fayyadamaa ture fayyadamaa. Saniif jecha yoo jiruu amma jiraachuu jirtu tanarra jiruu irra bareedu jiraachuu barbaadde dura ati of jijjiiruu qabda. Maaliif yoo jettee ati yoo jijjiiramne ofii keetiin jiruu barbaaddu irra gahuudhaaf addunyaan tunii fi haalli jireenyaa dirqama si jijjiira. Garuu gama ati barbaaddu osoo hin taane gara faallaatti. Saniif jecha of jijjiiruu qabda. Garuu jijjiiramuu hin dandeessu osoo waanuma duraan beekamaa tahee yookaan istaandaardii duraan kaayamaa jiru jala deema. Maaliif yoo jettee jiruu tee keessatti waan haarayaa yookaan waan addaa kan kana dura hin arkanne arkachuu yoo barbaadde wantoota yookaan gochoota addaa kan kana dura hin hojjenne hojjechuu qabda. Kana jennaan immoo jijjiiramni takkaffaan irra jabaan haalaanis barbaachisaa ka tahe jijjiirama yaadaa fi ilaalchaati. Kanaafuu ilaalchaa fi yaada adda addaa dhaalaan nu bira gahe kana cal jennee jala deemuun hin barbaachisu. Garuu dhibdeen keenya waan beekamaa jala deemamaa tahe takka jijjiiramuun haalaan nu ulfaataa yookaan hin sodaanne. Maaliif yoo jettee namni maal naan ja'a? Communitiin yookaan hawaasni nun taqabbalu jenna. Garuu tanaaf jettee lubbuu tee takka tan lammaffaan siin kennamne itti taphachuu hin qabdu. Qorannoon saayinsii adda addaa kan waa'ee beekumsa namaa qoratu ni beeksistii jabeessitee ilmi namaa takka kan uumameef gammachuu fi jiruu gaarii keessa jiraachuu isaati. Kuni ammoo gonkumaa diinaa wajjin wal hin faalleessu ni deeggara malee. Tanaaf jecha yoo jiruu tee keessatti gammachuu hin qabaanne ammarraa eegaltee itti yaaduu qabda. Akka yaada kiyyaatti immoo isteeppiidhaan amma fuulduratti haasawuu deemnu kuni jijjiiramuudhaaf nu gargaara jedheen yaada. Isteeppiin takkaffaa maaliif jijjiiramuun barbaachise jechuudha. Why do you need to change? If gaafadhu ammas barreessi sababa ati jiruu tee keessatti gammachuu hin qabaanne. Maaltu ga'aa hin taane yookaan maaltu kana caalee argamuudha qaba jettee yaadda. Jiruu tee keessatti bika kamtu waan ati yaaddee fi wanti ta'u jiru walsi hin qabanne jetteeti if gaafachuu qabda. Gaafiilee tana if gaafachuun haalaan barbaachisaadha. Maaliif yoo jettee sababaalee kiliir tahe yoo hin qabaanne wanti isa kakaasu hin jiraatu jechuudha. Isteeppiin lammaffaa kaayyoo jiruu teetii uume. Create your life's goal. Haalaan barbaachisaadha jiruu tee keessatti kaayyoo qabaachuun. Maaliif yoo jettee lubbuu tee to'achuu yookaan kontirool godhuu si gargaara. Wantoota jiruu tee keessatti si dhufaa hunda humna sii kennee akka mo'achuu dandeessu si dhageessisa. Ammaas karaa kam jiruu tee keessatti akka deemuu barbaaddu ni beekta. Ati nama haalaan biizii ta'uun kee waan jaalattu yookaan jiruu barbaaddu ni argatta jechuudha miti. Kaayyoo kiliir tahe qabaattee kilaan guutee barreessuudhaaf qabda jechuudha. Kaayyoo qabaachuun ammaas si kakaasaa si gammachiisallee ganama bariin hirriibaa kaatee akka daleetu si godha. Isteeppiin sadaffaan beekumsa barbaadi. Seek knowledge. Addunyaa tanaa tan guyya guyyaan of jijjiiruun jirtu tana keessatti atilleen guyya guyyaan of haaromsuun barbaachisaa. Saniif jecha beekumsa barbaaduun dirqama ta'a. Yeroo teknooloojiin haalaan baay'ate kanatti immoo beekumsa ida'achuun haalaan salphatee jira. Maaliif yoo jettee intarneetii fayyadamnee waanuma barbaanne hunda barachuu ni dandeenya. Yookaan kitaaba adda addaa namoonni beektoota ta'an kan barreessan dubbisnee itti fayyadamuu ni dandeenya. Isteeppiin afuraffaa haala deddeebi'aa yookaan jiruu wal fakkaataa ta'ee dhabamsiisu. Break the routine. Godina mijaawaa yookaan koomfort zoonii kee keessaa bahuun dirqama. Maaliif yoo jettee dhukkubni adda addaa kan akka depression, sadness, boriness ta'an sababa rootiinaan dhufan jedhamanii ni beekaman. Tanaafuu jiruu tee keessatti rootiina dhabamsiisuun haalaan barbaachisaadha. Guyyaan kaleessaa kan kee guyyaa har'aatiin haalaan adda ta'uu qaba. Waan biraa dhiisiitii karaa ati hojii itti deemtu yookaan karaa barumsa itti deemtu jijjiiruu.
mana kee keessatti bakki adda addaa meeshaan jiraatan jijjiiruu waan biraa dhiisitii piroofaayilii moobaayilii keetii jijjiiruun sababaalee rootiina dhabamsiisuu keessaa lakkaa'amuu ni danda'a. Isteepiin shanaffaa irra boodaa lubbuu kee qorachuu self assessment. Kana jechuun immoo lubbuu kee qorattee karaa kamiin deemuu jira, karaa kaayyoo kiyya irratti na dhiheessaa moo karaa birooti jettee of gaafachuu. Yookaan iskiilii kamiin qabaachuudha qaba jettee of gaafachuu. Kana ammoo guyyaa guyyaan godhuu ni dandeessa, yookaan torbaanitti godhuu ni dandeessa, yookaan baatiitti godhuu ni dandeessa, yookaan amataan godhuu ni dandeessa jechuudha. Galatoomaa kana jechuudhaan viidiyoo xumurree jirra. Yoo gaafii qabaattan yookaan isteepiilee kana takka takkaan akka mata dureetti akka isiniif haasofnu yoo barbaaddan komentii boksii irratti nuuf barreessaa. Yoo viidiyoo kana jaalattan laayik godhaa, nama birootiif immoo sheer godhaa, irra guddaa immoo sabskiraayib godhuu hin irraanfatinaa. Nagaatti galatoomaa.